simbeeku qabdan kompiitara takkitti dhaani Ameerikaa irra taa'eetiin Itoophiyaa keessatti bar sirna wayyaanedha impaayira wayyaanedha buqqisee bar. Kun bichaan isiniif gaya bar akkamitti biyya ba'ee akkas ta'a Keeniyaa taa'ee akkas ta'a. Biyya keessa taa'ee wayyaanee buqqisee kan waggaa 27 lafa qabatte. Lafee nyaattee kaatee dhiiga dhuddee kaatee lafetti gattarte jechuudha foon fittee kaatee dhuka lafee keessatti gattarte. Akkamitti yaaddan minaanatti annaatachuu yaamroo dahaan ta'ina yaamroo dahaa naachuu eegan sab dahaa saawwan yaamroo dahaa naachuu bakka yaamroo dahaan ta'ina bakka barumsaan achi fagaadha gaffaa of jalaachi akkas barbaachisaa bar. Amma rakkoo awwaalama argitanii rakkoo awwaalama tokkoffaa dadhabbiina sammuu lammaffaa maal inni gandummaadha rakkina gandummaa jechuudha. Inshallah Gondarii bahee dhufee Itoophiyaa keessatti namni du'uu dhaba taanaan Itoophiyaa keessatti namni dhiitamuu dhaba taanaan Itoophiyaa keessatti lubbuun ilma namaa akka bishaanitti dhangala'uu dhabdi taanaan Gondarii dhufee osoo bulchee irraan kaayanne Gondarii dhufee osoo bulchee irraan kaayanne baay'ee laal hamma barbaadde ol barari gabbarari biyyoonni addunyaa tanarraa biyyoonni akka Itoophiyaatti dhiitamtee garafamtee ijji keessaa bahee awwaalamtee mormi irraa darbamtee bilisummaa hin arganne jirtu. Kuweeti amma biyyatti Kuweeti yeroo hunda Fabraarii bara bilisummaa isaanii kabajan. Nama haadhaaf abbaa malee hafee jira lubbuu fi takkittidha maatii keessa maatii isaa keessa namni 16 dhumatee haadhaaf abbaa malee hafee jira Kuweetiin keessatti jechuudha. Baay'ee Kuweeti yoo argitan dhalataan Kuweeti keessa hin jiru. Irra caalaan hundi isaanii warra biyya sanii gale malee hin jiru dhalataa Kuweeti. Kuweeti irra caalaan uummanni Kuweeti gugurraadha. Orjinaaliin Kuweeti gugurraa sirriitti gurraachatan. Hin jiran jechuudha biyyuma Kuweeti nama dheengadda keessaa gala jechuudha. Hundi isaanii galtuudha akka jiruun keessaa baqatanii jechuudha. Yeroo hanga bilisoomaniidhaan sanuu namoonni muraasni keessatti deebi'an malee jechuudha. Hin jiru jechuudha. Sooriyaa fakkeenya fudhadhaa. Barbadaayanii daaraa ta'anii waggaa meeqatti dheengadda rabbiin mootummaa sanirraa kaase jechuudha. Kiyya haa ta'uun mirgi kan koo haa ta'uun Minilikiifuu hin taane soddaa Abiyyiitiifuu jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan. Abiyyi inshallah waggaa 6 miti 60 illee haa bulchu. 6 miti 60 illee haa bulchu. Abadan namni dhiiga namaa gannaquuf sirni gabroonfataaf sirni tiyya malee jedhu never angoora dhaabatee hin hafu. Jawaar illee boru dhufee angoora taa'ee tiyya malee ka jedhu yoo ta'e never Jawaar illee numa kufaa jechuudha. Qeerroon Jawaariin jalatti yaadda teessoo qabde kun boru Jawaariin jala harka fudhachuu dandeessi. Dhufee tiyya taa'uu qabdi. Du'uu qabanii, ajjeefamuu qabanii, hidhamuu qabanii ka jedhu yoo ta'e Jawaar illee boru ni kufa. Kufuun isaa nafuu jechuudha. Nuti yookaan gatii Jawaar arsii ta'e jinni ta'e irraa dantaa irraa hin qabnu jechuudha. Kanaaf osoo ka ta'uuti Minilikii ta'a. Minilik bar lafa dhiisee nama dhiisee lafa kiristinnaa kaasee bar lafa Oromiyyaa tana akka isin argitaniini lafa Oromiyyaa tana akka isin argitaniin kiristinnaa kaasee jechuudha Minilik. Silaa Itoophiyaan osoo taatee ofirra jiraachifattee Minilikiif taati bar wanni silaa isin beekuu qabdan jechuudha. Sirni Abiyyi warri Abiyyi kun silaa osoo wanni beekuu jechuudha. Deeggaran Abiyyi fedha arsii keessaa amma hedduutu jira kan Abiyyiin deeggaramu. Osoo gabbilbilee amma abbeeraan kiyya Abiyyiin deeggaraa jechuudha. Achi bilbilee namni Abiyyiin deeggaru ni jira. Meebi'an Abiyyiin deeggaruu dhabuu danda'a. Abiyyiin deeggaru ni jira jechuudha kan du'ee ka'eessa deeggaru. Garuu hoo osoo kataatuuti Itoophiyaan Minilikiifuu taatii jechuudha. Minilikiifuu taati osoo kataatuuti Itoophiyaan jechuudha. Nama dhiisee lafa kiristinnaa kaase. Kanaafuyyuu intas akkaatee jechuudha. Kanaaf amma garaana nyaatanii amma warri maqaa Jimmaa moggaafatanii suuraa Abiyyi badhatanii deeman kun garaana nyaatan. Wallahi garaana nyaatan. Gaafa Abiyyi aangoo gadhiise ammoo eenyuun akka deeggala. Sheexana aangoo porofaayilii kaatan ta'e ayidoonnoon beekan. Kaadhaa abba barbaadan porofaayilii rakkoon qabu. Nuti porofaayilii irra kaa'achuu dhabuu dantaarraa hin qabnu jechuudha. Garuu gaafa akkuma Jawaaruu jedhe nuti mootummaa kuffisuutti hin beennaa jedhe. Mootummaa kuffisuu irra dantaa hin qabnu jedhe. Yoo kuffisuu barbaanne itti beennaa jedhe. Akka nurratti hin kufneef rakkataarra malee jedhe. Zinnaashiin qabatee akka nurratti hin kufneef rakkataa jirra malee nuti kufuun Abiyyi ammoo salphaadha jechuudha. Ifa gala kufaa jira bar kufuun isaa ifa gala kufaa jira. Teessoo
Gaafa by the way jawaari makana bar rakkoon guddaan jawaari makana irra jira. Wallahi rakkoon guddaan jawaari makana irra jira. Maaliif gaafa achitti ka'e ol utubee deemaani fuudhee kun akka kun warra biyya Hindii kana nagdanii warra biyya Hindii kana jechuudha. Biyya Hindiitti kun yeroo wannoodha sa'a maal baadhatanii deeman jechuudha waaqa isaanii akka waaqa isaaniitti itti onnedhan san. Akkasi utubee deemaanii ture abiyyiin akkasitti ol qabee jechuudha. Jalaa cadhisee waggaa meeqa guutuu. Osoo inni jalaa cadhisuu baateetiin jedhe eenyu ta'e onna jedheetiin yaa gammaa isa laaluu danda'a. Baay'ee osoo jawaaduu cadhisee Oromoon cadhiftee dhiinni haadhotii kenna abbootii kenna zin jedhe cadhiseetiin isa laalu. Wallahi. Never cadhisee laalu. Keessattuu mucaa Wallaggaa fa'aati kan asirraa odaa qabu osoo suuraan abiyyi isa dudda duuba jiru haadhaaf abbaan osoo karaa gama dhaabatanii imimmaan hin jedhanii boolanii xiyyiitiidhaan dhayaniitiin buqqee addan facaasan sun dhiinnummaan isaatiiyyuu abiyyiin abadan angoora baay'een teessisu. Haa waa bara laakkayatu rakkoon qabu. Sharriin isarra laakkayamaa jirti akka nama onnoo dalagaarutti. Haa taa'ee bara laakka'u rakkoon qabu. Adda manni bara laakka'uun sharriin irra laakkayaa jirti. Rakkannee bara wallaahi. Gaafa Wallaggaa biyya bulchitellee akkanuma laata gaafa Arsiin biyya bulchitellee akkanuma akkam na ajaa'iba bara. Jennaan waan jimma ta'eefi waan jimma bichaan baadhattee fiddee asiin geetteetti. Abiyyiin amma yoomirraa beektan jedhanii osoo gaafataniiti yookaan akkuma tanaa kanadha waan kiyyaa isa jetti amma tan amma waan kan koo isa jetti amma tanarra laa tana miskiintitti na bira teetturra laallama amma tun waan kiyyaa isa jetti kana uume nama uumaan kootuu isaa jetti har obboleetti bakkalchatiifi obboleetti bakkalchatiifiiti tuni yaa biyyi kiyya yoomsi ammadha amma yoomsi ammadha ya biki yomo si amadda yomo sitti seenee si amadda nummaan jedhe sunama waan ni kiyyaa isa jette bar akka gaafa gaddaladheeti suma beeka azaaniin gurra ka warra abba irraa isa beeka hay fajrii ko Nande Hamzaan Shajabir garabiyyaa galuu ga'e moo maal inni suuraa biyyi poostii godha suuraa biyyi poostii godha Hamzaan Shajabir garabiyyaa galuu ga'e rakkanne wallaahi billaahi maal jettaa shisma maal jettan waan ofii jechuudha rabbi nagaanidha biyyatti nan galchiin ati situ amma biyya galuu kaate rabbi na hafutu abiyyiin jechuudha hudduu kee rabbi abaaree kana deebistee abiyyiin faarsita rabbi na hafutu argineerra barundayyuu Habibti guyyaa takka gaafa Oromoon abiyyi maalii masgiida ijaare Oromoo maalii muslima Finfinnee keessa fattarsiise Amarranin akkas jedhe amarran akkas buqqise wayyaanee akkas godhe maali akkas godhe abiyyet rabbiin kunoo halkan duudaa kana naan bariisisin suuraa abiyyi guyyaa takka gaalaarii kan koo keessa gabbuuseen beeka guyyaa takka suuraa abiyyi gaalaarii kan koo keessa gabbuuseen leen beeku guyyaa takka abiyyiin poostii godheen leen beeku guyyaa takka sin jedhe dogongora keessa gaafa kuheetiin jirullee an jawaari madeeggara ammallee tanan jawaari madeeggara hanga jawaar yoo angoo qabate
chaansii isaatu arge. Listen. Gaalaarii koo keessatti jiraateen kakatee mikniyaatuu maal poostii gadda poosatti keessatti oskuti poostii dhengadda abiyyiin poosatte dhengadda abiyyiin poosatneet burcuqoodhaaf ababaa diimtuu biratta abiyyiin suufii uffate gizeen akkanii dheeske biittoo barreessu. Ka suufa gurraacha sana natu poosate dhageessa. Natu poosate dhageessa. Maalan inshallah bilillee abbaa Jifaari inshallah kasuura burcuqootii fi suufa poosatan bilillee abbaa Jifaari habibti an matan na hojjeta dhagaye. Wallahi bililleen duutee si caalti chokkoleettii namaati bililleen si galee. She is smart naat. Yoo Jawaar aangoo qabatee dhage yoo Jawaar aangoo qabatee sammuu jaraa keessatti bitaa ilmuun keenya. Umra Jawaari yoo arge anu arge. Umra Jawaari gaafa arge Jawaari illee akkanumatti harka jalaa baafadha. Umra Jawaari yoo arge jechuudha. Haala balazzaa ani hanga lubbuu tanaan jiru abiyyi suura abiyyi Abduseen kanaan booda fuulii siinii ta'u mee fuulii kanaan booda mee Abduseen bittee si nyaachiftu mee juuzii bittee si hawwaaftu mee fati yaabra dhaqee caatee qaamati Abduseen si fuulii si bitamtee tujjamirati wanni ati beekuu qabdu wanni ati guddaan ati beekuu qabdu laal baay'ee nuti ijoolleen kaayiroodhaa ismaartiidha. Abduseen yoo abiyyiin deeggare asli yoo Jawaariin deeggare Mubaarak yoo Jawaariin deeggare Fatiyaa yoo abiyyiin deeggarte waa'ee siyaasaa keessa hin jirru gaafa walitti dhufne bishaanii midhaan kenna walitti kottaa miidiyaa irratti ka gootummaan keessan addaan kan nuti dhageeffadhu siyaasaa miidiyaa irratti onni sibiila smarti dhabeeki fuuldurri kenna gara Ameerikaaf Kanaadaatti waan ta'eef achi fageessine yaadna miidiyaa irratti bargoota smartidha sammuun kenna smartidha achi qabi taani ammoo jechuudha nuti jechuudha gandatti nan galchini nuti akka arsiititti jechuudha yoo kennine malee nuuf kennan hin beekan am so sorry abibti yoo kennine malee nuuf kennan hin beekan albuuni kennaa yuudacha abibti asii yoo ol gara galte qamadii baalii yoo dhaatani abiyyi keessatti yeroo hunda deemee suuraa ka'usaa yoo argite baalee bar lafti sun dachiin bareedduun akkasitti abiyyi keessa dhaabatee yeroo hunda suuraatti ka'u sun argite yoo achi dhaqe fuulli abiyyi hiikkatu sun yoo argite baalee jechuudha lafa arsii keessaati jechuudha baalee jechuudha dirree waaqoo guutuuti asiin gara hasaasaa yoo gadi gara galteetiin jette maal godha nuti abiyyiitu itti fayyadamaa raseete moo fayyadamaa jirtu uummata itti fayyadamaa yoo bar silaa wanni guddaan isin beekuu qabdan silaa laala wanni guddaan isin beekuu jechuudha hin argitanii foon mataa irra baadhatanii nyaachuu wallaalta yoo jiraate uummata arsii kaayiroo teenyetta dhageeffadhu foon mataa irra baadhatanii nyaachuu wallaaltan foon mataa irra baadhatanii nyaachuu wallaaltan abiyyi mee dachii oromiyyaa keessa dachii tam akka barbaadetti dhaqee akka biyya abbaa isaatitti dhaqeetiin nagayaan keessa suuraa ka'ee bashannanee daawwatee galgala yoo arsii taate malee yoo shaashamannee taate malee yoo hasaasa taate malee yoo baalee taate malee usuu jibba isaanii qabaatanii listen usuu jibba isaanii qabaataniiti abiyyi lafarra deemuu miti xiyyaara gubbaa deemu xiyyaara gubbaa deemu argite incilliqaata lubbu dirooni xiyyaara ka gubbaa incilliqaata fuudhan incilliqaatanii idan ija isaa keessa nam danda'e ilaalu jiru argite abiyyi lafarra deemuu miti sirna dhoombiri iyyaafadhu rasaasa xiyyiitii gubbaa deemu argite xiyyaara gubbaa deemu san gubbaa fuudhan akkasitti beeki. Kanaafuu uummanni arsii jechuun uummata abiyyiin jaalatu jechuudha. Uummata abiyyiif kabajaa qabu jechuudha. Uummata abiyyi aanan irraa dhugee marqa irraa nyaatee micciirraa irraa nyaatee albuuda isaanii keessa deemee bashannanee galu. Abiyyi yoo arsii dhufee bashannanee kabajaan gale malee takka salphatee galee hin beeku. Kan akkasii seef godhi. Uummanni isin ajaa'iba bar mee dachii Oromiyyaa tana keessa abiyyi eessa dhaqee bashannanee galu. Baale ganama galgalatti deemame jimma biyyatti dhalatee yoo agas dhaqee bashannanee galu abbo. Maal haasofti? Jimma biyyatti dhalate jechuudha biyyatti dhalatettuyyuu biyya abbaa isaatittuyyuu agas bashannanee dhaqee of onnatee hin galu yoo arsii keessa taate malee jechuudha. Baaleen ganama galgala deemaan jiru argitanii? OBN maal dabaasa inshallah yoo qamadii baalee taate malee yoo boqqolloo kenna taate malee yoo asii dinnichaa kenna taate malee yoo atara kenna taate malee maal gabaasa? Lafa dachee arsii tana yoo taate malee OBN maal gabaasa? Gabaasa moo qaba OBN?
Maanu haasofsiiftan. Hunda nyaachuudha hunda cadhisuu fayyadu abi inde. Ummanni arsii osoo abiyyiin jibbeeti. Shaashamannee irratti bar maqaa isaatiif jecha fannistee qeerroon nama qaltee shaashamannee irratti. Fannisanii jechuudha maqaa abiyyiitii fi shaashamannee irra fannisanii nama qalanii yeroo abiyyi shaashamannee dhaqe jechuudha. Osoo ka jibbanii taateeti yoomi isaaf aarsaa kana ga'u kana kanfalan. Isaaf jecha bar kabajaa isaa qaba ummanni arsiidha. Zinaash inshallah obboleettiin bakkalcha TV maal taate? Wuciyata mana lama qabsoo beeku wajji haasayaan. Wallah dhugaa isiniin jedha bar. Inde jaalattanis oo jibbitanis oo ummanni arsiidha kabajaa qabaaf Abiyyi Ahmadi. Kabaja qabaaf. Kabaja guddaa qabaaf. Abbaan feeta jaaladhu waddaachuun xallaachuun jechuudha. Kabaja qabaniif. Kabaja qabaannaan arsii keessa dhufee bashannanee gala Abiyyi. Abiyyi takka Walloo deemee beeka. Moo Abiyyi takka Shawaa deemee beeka. Moo takka Abiyyi Wallagga deemee beeka. Moo takka Abiyyi Jimma iyyuu hagam naqee beeka Abiyyi. Mee na himame. Foon mataa irra baadhatanii akka lukuutitti itti fayyadamuun wallaaltaa yoo jiraate uummata si komandooti. Foon mataa irra baadha. Lukuuni foon mataa irraa kana hin beeku jechuudha. Baadhatee deema malee. Foon mataa irra baadhatanii itti fayyadamuun wallaaltaa yoo jiraate nu'uu jechuudha. Gara gandaatti yoo na galchitan. Fayyadamee ganda kan koo yoo naan jaalatin ana na jaalachuun keessan manna fayyadan tazaqzaqamtanii achitti. Ganda kan koo yoo naan jaalatin na jaalachuun keessan manna fayyadan. Maali rakkaadha na jaalachuu keessan? Ummata arsii yoo taate nyate dhombir jechuun mangisee birra yoo laaltan dhombir jechuun maalirraa moggaa'e dhombir jechuun kilaasha isaaniiti jechuudha xiyyiiti isaaniiti rasaasa isaaniiti jechuudha dhombir jechuun Abiyyi lafarra kaartoonii kaatee lafarra deemu kan akka beera inshallah yeroon irraa gaffaame jechuudha beera wannoodha suudiitiif wannoo kana kaartoonii hudduu kaayatteetiin gaafa sargii dhattu kaartoonii dabbaa guddisu hudduu kaattee kaartoonii harmaa hudduu kaattee deemtu kana wannoo kaartoonii fi kaayee deemu kana lafarra bararsuu wallaalee uummanni lafarra bararsuu wallaalee bar. Warri dura xiyyiitiidhaan xiyyaara samii irraa buuse sun Abiyyi lafarraa ol fuudhanii gubbaa isaanii akka bararu gochuu wallaallee jechuudha. Xiyyaara Abiyyi gubbaarra fuudhuu wallaallee jechuudha. Arsii keessa dhufee bar aanan dhugee kabajaan galaa bar dachii arsii keessa dhufee nyaatee akka barbaade galaa bar akkamitti yaaddan iseen mee takka bar qeerroon shaashamanneedha maqaa isaatiif bar nama dhaabdee qaltee bar osoo lubbuun jiru mataa gadi gombiftee qaltee bar hin dagattanii isin boombiitti darbame jedhaniitiin kam dagattan kam dagattan akkamitti irraanfattanii jedhaa bar akkamitti arsiin Abiyyiin jibbiti jettan afaan kamiin arsiin Abiyyiin jibbiti jettan akkamitti jibbi harka kennaan dhiibanii fuudhanii angoorra kaanii akkamitti jibban akkamitti angoorra kaanii akkamitti jibban akkamitti yaaddan akkamitti jibban Oromoon kutaa 11 albalaam alxaxxaam jettee itti gadi laffa'amte keessattuu Wallagga faati dhabitti gadi jette Shawaan akkasitti dhabitti gadi jette angoorra kaayanii akkamitti min feeliin gaallachuu akkamitti jibban jettanii yaaddan isin akkasitti barbadaayanii mudhiidhaa itti citanii angoorra kaayanii jechuudha. Akkamitti isa jibban jettanii yaaddan. Jawaar ka jibbu maal godhuuf kompiitaratti kenna fide. Jawaar tawfiiti Keeniyaa taa'ee galatoomii Arsenaal.
توفيدي كينيا تاعي كان جماني توفيدي ولي قد ما توفيدي كينيا تا سرنا ويانا لكني فوني سنياته لفت قد سنترى دوكا لفت كيسا سنو گئے توپيا كيسا تاي سن رابو كيسه انجران سنتاي انجرين سن تاي تني هيد ودو تني سنسنه إثيوبيا تاي سن رابو كيسه بر أمريكا تاي كمبيوتر تكان سن رابو كيسه بر انجي ودو كيسا تسنگل تسن نكسي تسن رابو كيسه بر أكمل تياسوفتن أكمل أكسي يادن أجي تاي سن رابو كيسه بر أجاي بابر لا أقرسيس ربي إن شاء الله كان نتيسي ربنا كان نتيسي أقرسيس إن شاء الله كانت تتائي لال أكنت تتائي أكو مثلا كده كانت تتائي أكنت تتائي أرلال لال كانت تتائي لال وتجيل لال وقا جهامي تجاهة من لها بلشو رنكايني جن ومسا ربنا أقرسيسا يوكا كفرعون دا تيب أتايا جرابوا يوكا جوارو جدي تنجل كاجيلي ونجدا ربي تبيكا يوكا مركا سنجيسي ديني بازي أمتا نياچيسا يوكا كيسا چابي اتما كيسا تحفا ربي تبيكا يوكا اتما ولين چابا رب ما تبيكا يچو حتما مركا كيسا كيدي توكو ربي بيكا يوكا مركا سنياچيسا يوكا نمو اتي سنيو چابسي اوفيلي ولين چابا يوكا اوفيو اتي كيسا چابي حفا إلا ما نبو هنو قبا نماليني ورّا نما ديسي مقا نما ديسي لفا كريستنا كاسيفون تاني نمالين جوار اللي أنا مالي كجر يوتا تنتاتو في جوار إمان كنو أكلو بوتيات الجارة دكون اللي أنا مالي يدتانا انتاتو في أنا مالي يدا كديمو يوتا تسمع في اللي انتاتو kasi itinya da duga jibba isa wan barbadan deggera abba barbadan deggera abba barbada wan barbadan goda holon ni suudi da inshallah rabbin bakakkat ninti habu sunjedo ana mo yechuda isirre onni ummanni here e gurgurate biya bahe akmare etitti yadu yechuda meddi re iraf meddin korbesi yechuda abu mahzaran yechuda wal kala sinu inshallah suudi nu sin kalarti يوم قرأ سعودي نوجد إسني لافته بيتي يوم سعودي نو تكا قد إسني لافته بيتي من داخل ستكا سدر رمتني بيجيني سنياتي فيستالي وفتني كارتوني وفتني مالتا تني ربي نجا كيسن سن بيكا فكس إسني دلنا هذا أمة أكمي أكدا تني بزين هذا جلدي ساب قرآن قرية كذا ربي بيكا فداك ربي اسم الدلال هذا ورا سعودي جلوس كان يجوا أكسين جلدي ستاتني إيراد أنا تكسين جلدي سموك كيسا تاتا ربي بيكا في سنة الدلال هذا وني ربي نكس اسم الدلالني أبي يميت ألا تشوكان كيسين بيني مسكينة قبافتيني متاكو قلبين الراحات ده جواري ألا تشوكان كيسين بيني في مسكينة شاكا كيسا هركفتي في الديتيني أفاني فينشان تداكو أفاني خرطة مالو من كنا دون قرون مالس إن شاء الله مال تسبيك جوار لا شوكنك بيجوا بربادة كده برو أمار رجوب بهه بلشوف جتة حتى جزء أبليس كان كيكس غوتو كوجينيات كوجين نده كوجين بيلوف تكس غوتو شامل والله شامي قدا تاني أمو وروني كويت إن كيس جرتن أسين وروني دبي إن كيس جرتن دبي في كويت جتوني بيجي بشان انتسين هندن بيجي بشان إن كيس سبايو هندن دبي في كويت جتشو بشان انتسين هندن ديسو بشان إن كيس سبايو هندن ديسو بيجي سيرك أبدو جتشو بيجي تياران قفت سنتت إن كيس سبايو هندن ديسو بيجي كنا كيستي إمباسي كيسا نمني أفان بيكو أكاميتي دبامي نمني وان كان لالي سيرت ديسو أكاميت دبامي سورة إساني كان نمني دبرسي كنو أكاميت دبر
Waan biraa dadhabdan suuraa ijoollee kana dabarsatanii imbaasitti hin kennitanii. Kan Kuweeti dabarsanii imbaasitti hin kennitanii, kan Dubaay dabarsanii imbaasitti hin kennitanii. Warra Dubaayin keessa taa'ee fidaa gastii kiyya gubbatti qalaa nama jiru. Kan Kuweetiin keessa taa'ee fidaa gastii kiyya gubban nama qalaa jiru. Dabarsaa imbaasii kenna, dabarsaa poolisatti kenna ofirraa. Si ajaa'ibaa bar. Gugurdaan kunniin buqqee lafa gadi qabeetumaanii jireenyuma ofii dhiiba cadhisee. Imaarama inni jala galuutaa jala taa'eetiin gastii isaarra fidaniitiin gastii mootichaarra fidanii miskiina qalan. Si ajaa'ibaa bar. Re'oonni ammoo jechuudha, re'oonni faayidaa hin qabne. Re'oonni gastii isaaniirra fiddee achi wal qaltee wal nyaatti. Re'een jechuudha. Harkisii fidi, qabii fidi jedhan argitan, re'ee argitan, re'eetti ergan. Hoolaa hoolatti erganii jechuudha. Akka hoolaa ta'e waan beekaniif jechuudha. Hoolaadhaa miti ka jimmaallee arsii qabii fidi, ka arsiillee jimma qabii fidi. Mootonni taa'anii ergatan. Eessa jira Kuweetiin jira, eessa jira Dubaay jira. Taa'ee ta'u ofiitii mukaayif ofi banatee gisee qorra ho'aa, gisee qorraa ammoo taa'ee daffaayaa ofi banee shiishattii ofi harkisaatiin re'ee deemi re'ee akka keetii harkisii fidi jedhaan. Re'ichi maal godha deemee re'ee harkisee fidaa jechuudha. Akkamitti warra kana dabarsaniitiin seera kennuu dhaban? Imbaasitti dabarsanii maaf hin kennan? Suuraa isaanii dabarsaa imbaasitti kennaa. Gadalii kam naqan? Ol baranii gabbaranii dachii seenanii samii seenanii garri isaan dhaqan tokko hin jiru. Zooranii eerpoortii maan bayanii galanii jechuudha. Gaafa dabarsanii hojii isaan godhanii viidiyoo kanaa waliin dabarsanii imbaasii kennitaniitiin jettan imbaasiin achi qabate dachiin isaan seenan tokko hin jiru jechuudha. Garri isaan dhaqan takka hin jiru. Wal beektan amma warri Kuweetii sirritti. Warri Dubaay sirritti wal beektan. Dabarsaa kana keessattuu Kuweetii jechuun biyya seera mataa isii eeggatte. Ammallee biyya diqqoodha. Re'oota Su'uudii dhiisaa rakkoon qabu. Qaraa gaafa duraallee gaara keessa deemtee dhufte gaara keessa deebitee galuu dandeessi rakkoon qabu. Yookaan ofiinuu duuti baadiyyaa keessatti. Akka mogol godhaartu kanattuu baadiyyaa keessatti dhumatti rakkoon qabu. Akka moroo wal harkisaartu kanattuu jechuudha. Baadiyyaa keessatti duuti rakkoon qabu. Yookaan ammoo akkuma qara gaara keessa deemtee dhufte gaara keessa deemtee dachaatee galuu dandeessi. Bishaaniin dhufte bishaaniin dachaatee galuu dandeessi jechuudha. Kan re'oota Su'uudii dhiisaa sunniin adaraashaan jaraa hin beekamu. Garuu warra Kuweetiin keessa taa'ee nama qalaa jedhu, warra Dubaayin keessa taa'ee nama qalaa jedhu itti cadhisuun keessan baay'ee na ajaa'iba. Cadhiftanii ilaaluun keessan baay'ee na ajaa'iba. Baay'ee na ajaa'ibu jira.